Jaarsa biyyaa eegalamee mul'ataan hoogganuun guddina amansiisaa karaa mirkaneessuun hojjetamuu akka qabu paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan siyaasaa obbo Namarraa Bulii hubachiisan. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa gaggeessitoota paartii badhaadhinaa marsaa lammaffaan kennamaa tures xumurameera. Margaa Cimdeessaa. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa hooggansa paartii badhaadhinaa marsaa lammaffaa mata duree humna abjuu guddina amansiisaaf jedhuun wiirtulee garaagaraa irratti kennamaa ture xumurame. Leenjiin kennamaa ture hubannoo uumuu, hubannoo raawwachiisummaa cimsuu fi gaggeessitoota caasaa haaraa gurmaa'insa gandaa irratti ramadamanii tajaajila hawaasaaf kennan muuxannoo olaanaa akka argatan taasiseera jedhan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan siyaasaa obbo Namarraa Bulii. Abjuun badhaadhina waliigalaa biyya kana keessatti mirkaneessuudha. Badhaadhina mirkaneessuudhaaf immoo badhaadhinni jennu akka sirna kaleessaa sirna ta'e faarsuudhaaf etuun ta'ini ummatii waliigalaan biyya kana keessa jiru carraa misoomaa biyya kana keessa jirutti fayyadamee gara badhaadhinaatti ce'uu danda'u nurra jiraata. Mul'ati badhaadhinaa isa kana jenneeti kan qabachaa turre leenjiinis mata duree kanarratti bal'inaan kennamaa ture jechuudha. Leenjichi seenessaa waloo uumuun ijaarsa biyyaa eegalame mul'ataan hoogganuun guddina amansiisaa karaa mirkaneessuun kennameeraas jedhan. Badhaadhinni seenessi inni hordofu seenessa walooti. Seenessa qeenxee olaantummaadhaaf gadaantummaa saba tokkoof kan biraatu hin ta'in biyya kana keessatti kan nu baasu obbolummaadha jedhee ama. Carraan guddina keenya walitti jira jedhee ama. Isa tokko xiqqeessuudhaan sabi biraan hin guddata jedhee naman. Kanaaf carraan keenya walitti jira. Kan nu baasu seenessa walooti. Ummatoota Itoophiyaa wal kabajuu, tokkummaa, jaalala, wal qixxummaa giddugaleessa godhannee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Injifannoo gama siyaasaan argame dinagdeen waaressuu hawaasa aadaa siyaasaa hubatu uumuufis leenjichi faayidaa olaanaa qabaas jedhan. Siyaasni nuyi hordofnu siyaasa giddugaleessaati. Sirni dinagdee nuyi hordofnu illee progressive capitalismii akka hordofnu sirnitti ifatti leenjiin irratti kennamaa ture. Asirratti hubannoo gahaan kennamaa jira jechuudha. Keessattuu yeroo taanu keessatti rakkoon biyya kana keessa jiru tokkoffaa aadaan siyaasaa biyya kana keessa jiru mataa isaatti rakkoo guddaa qaba. Kana jijjiiruu danda'u nurra jiraata. Itoophiyaan gama fooyya'insa dinagdeenis riifoormii garaagaraa taasifameen olaanaan galmahaa jiraachuus himanii. Milkaa'ina argame itti fufsiisuufis dinagdee damdaneessa irratti ciminaan hojjechuun murteessaa ta'us eeraniiru. Adeemsa waggootanii 3-4 darbeen hoom giroon ikoonoomii hordofneeni biyyi keenya biyyoota Afrikaa keessaa jechuudha. Biyyoota Afrikaa bahaa keessaa keessattuu dinagdee tokkoffaa akka taatu. Afrikaa keessaa immoo shanaffaa akka taatu. Waggoota 10-15 itti aanan keessatti immoo addunyaa keessatti biyyoota dinagdeedhaan liid gochuu danda'an keessaa tokko ta'uu akka dandeessu qabatamaadhaan inisheetiiviin har'a biyya kana keessatti jalqabame oomishii qamadii jallisiidhaan biyya kana keessatti jalqabne ammumaa gargaarsa qamadii keessaa baanee alatti ekspoortii jalqabuu keenya. Buna irratti ekspoortiin nuyi jalqabne ammumaa of danda'ee doolaara hedduu nu argamsiisaa akka jiru kan nu agarsiise fi deemee kallattiin hordofaa jirru kuni kallattii bu'aa qabatamaa fiduu danda'u akka ta'e qabatamaadhaan argineerra. Ijaarsa dhaabbilee garaagaraa cimsuun seeraa fi hojmaataa hojiirraa oolchuu leecalloo barbaachisuu guutuu fi amanamummaa raawwachiisuun barbaachisaadhaas jedhan. Nageenya amansiisaan akka jiraatuuf hawaasni fi hooggansi ciminaan hojjechuu akka qabus dubbataniiru. Gaggeessaan amma jiru waan isarraa eegamu hojjetee tiraakii sirrii uumee jenereeshiniin itti aanu immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu naannoo Oromiyaa jedhamtu sadarkaa olaanaa fi gara dudduubaatti ce'uu hin dandeenye irraan ga'uudhaa fi ergama akkasii fudhannee hojjechaa jirra. Hundi keenyayyuu gaggeessaan sadarkaa kanatti leenjee mul'ata kana sheer godhee yaada kana sheer godhee abjuu kana milkeessuudhaaf koomitimentiin guddaan keessatti horateeti kan ba'e waliigala leenjii baay'ee gaarii fi milkaa'aa ture. Leenjifamtoonni hojii idilee isaaniitiin wayita deebi'an leenjii argatan bu'uura godhachuun misooma biyyaa mirkaneessuu keessatti gahee isaanii ni bahuu jedhame. Leenjiin marsaa lammaffaa hooggantootaa fi Ambootti kennamaa tures xumurameera. Taaddalaas Faa'u. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa gaggeessitoota paartii badhaadhinaa marsaa lammaffaa guyyoota 10 magaalaa Ambootti gaggeeffamaa ture xumurame. Hooggansi sadarkaadhaan jiru dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa bu'uureffateen haalota waliigalaa sadarkaa biyyaaf addunyaa irratti jiran sirnaan hubatee gaggeessummaa yeroon gaafatu akka kennu leenjii dandeessisu ta'uutu himame. Leenjifamtoonni hojii idilee keenya keessatti tajaajila uummataaf laatamuun dhimmoota kanaan dura hudhaan nuti ta'aniif leenjii deebiinuuf kennedha jedhan. Fuula duratti biyyi keenya eessa akka gootii qabdu dinagdeedhaan, siyaasaan nageenyaan kan sirriitti hubanneef kanaan dura misoomni amansiisaan kun akka dhufneef gufuuwwan turan keessaayyuu seenessi qeenxee sun fiixee lamaan qabatee deemaa ture sun gara giddu galeessaatti buufidee jira waan ta'eef amma hawaasa keenya gara misoomaa fi misoomaatti hiriirsisuu waan danda'u leenjii kun waan ta'eef baay'ee nu milkeessaa kan jedhuun qaba jechuudha. Gama biraatiin akka hooggansa seektara tokkotti tajaajila hawaasni nurraa eegu laachuuf leenjii galaa nuuf ta'eeras jedhaniiru. Leenjii kana booda sani garan aanaa kootti gaafan deebi'u gadi bu'ee tajaajilaa ta'uu koo uummata kootti mul'isuu danda'uun qaba jechaadha. Sirnaan qixaan uummata koo tajaajiluu danda'uun qaba. Gaaffiin hanga ammaatti hin deebine tajaajila mootummaa
afaan uummataaf kennutu hin deebine. Tajaajila kana lafa qabsiisu immoo gurmaa'insi baay'ee murteessaa waan ta'eef gurmaa'insa gandaa yeroo kanatti yeroo ijaaramee fi yeroo leenjiin kun kenname wal faana hojii keenya bu'aa qabeessa akka nu taasisu sirriitti argisiisaa jechuudha. Leenjiin kun hooggansa gidduutti tokkummaa laalchaaf gochaa oomuudhaan cinatti beekumsaaf dandeettii isaanii cimsuudhaan imala badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf humna guddaa kan ta'udha kan jedhan ammoo hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaati. Leenji'aa kana keessa immoo dhibbeentaan olaan hooggansa bu'uuraatiin jira. Hooggansa bu'uuraa kan jennu kun hooggansa gandaa. Hooggansi gandaa kun hubannoo kan hunda argatee hawaasa isaa hirmaachisee sadarkaa gandaatti misooma jedhamu qabatamaan fiduu, badhaadhina maatii kan jedhamu qabatamaan fiduu, nagaaf tasgabbii naannoo isaa eegsisu akkaataa inni danda'uun murtoo seena qabeessa murtaa'ee darbe waan ta'eef leenjiin kun hooggansa gandaa giddu galeessa godhatee kan kennamedha jechaadha. Obbo Haayiluun leenjifamtoonni gara hojii idilee isaaniitti wayita deebi'an leenjii argatan bu'uura godhachuudhaan dhimmoota gama misooma biyyaatiin mootummaan qabatee adeemaa jiru milkeessuu keessatti gahee isaanii akka bahataniif galtee kan ta'udha jedhan. Galmoota gurguddoo mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee tokko barnootaaf teekinooloojiidhaan dorgomaa ta'u, diinagdeedhaan dorgomaa ta'u dhimmoonni qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee deemu sana qabatamaatti kan dhugeessinu dandarratti waan ta'eef hooggansa kanarraas kanatu eegama jechaadha. Itoophiyaan gama siyaasaa fi diinagdeen dhiibbaa uumuu akka dandeessutti ni hojjannaa jedhan hooggantoonni mattuutti leenjii dandeettii raawwachiisummaa fudhataa turan Bafiqaaduu Mokonnin. Leenjiin hooggantoota 800 oliif kilaastara mattuu irratti marsaa lammaffaaf guyyoottan kurnan darbaniif mata dureewwan adda addaa irratti laatamaa tures xumurameera. Hooggantoonni leenjii dandeettii raawwachiisummaa kana fudhatanis leenjicharraa hubannoo gahaa akka argatan dubbatu. Seenessa qeenxeedhaa kan ture sana gara seenessa walootti deebisnee hawaasa keenya karaa guutuu ta'een tajaajiluudhaa fi dabalataan immoo biyyi keenya humna qabdu qabeenya qabdu itti fayyadamuudhaa fi gara fuulduraatti maal hojjechuu akka qabnu akkamitti karoorsuu akka qabnu akkamitti qindeessuu akka qabnu waa baay'ee hubanne jirra. Milkeessuudhaaf dinagdee biyyaa guddisuudhaaf biyyoota guddatan faana biyya hiriirsuudhaaf beekumsa kan si barbaachisu leenjiidha kan si barbaachisu kanaaf immoo abjuu kee ittiin dhugoomsuudhaaf immoo leenjiin kun murteessaa fi isa guddaadha jechuudha. Dabalataanis seenessa waloo babal'isuun mul'ata biyyattiin hiyyummaa xiqqeessuu fi Itoophiyaa addunyaa irratti gama siyaasaa fi dinagdeen dhiibbaa geessuu dandeessu uumuuf cimnee ni hojjannaa jedhan. Kaleessa maaliif maraammartoo waliigaltee dhabuu keessa galle? Kaleessa maaliif maraammartoo dinagdeedhaan addunyaarraa boodatti hafuutti galle kan jedhamu sana sirriitti ilaalleerra waan ta'eef quccitii sanaa yookaan immoo gaabbii sanaan hinaaffaa sanaan yeroo ammaa kana caasaaleen keenya hundinuu irratti waliigalleetti kan nuti jirru jechuudha. Addunyaarra biyya badhaadhinaan beekamtuuf fakkeenya taate sana arguudhaafis akka dhuunfaa koottes kutadhee kanan ta'uu isaati. Kaayyoon leenjii kana hooggansi naannoo Oromiyaa sadarkaa garaagaraarra jiran hubannoo fi ilaalcha wal fakkaataa qabaachuun imala badhaadhinaa mirkaneessuuf qabame dhugoomsuu fi kan jedhan ammoo daayireektara olaanaa zoonii dinagdee addaa Gadaa fi qindeessaan leenjii kilaastara mattuu obbo Mootummaa Tamasgeeni. Biyya badhaate uumuu qabna. Jiruuf jireenya hawaasa keenya itti fufiinsaan biyya jijjiirtu ta'uu qabdi kan jedhu irratti waliigaltee uumuudha. Inni guddaan jechuudha. Kanaaf kaayyoo kana immoo galmaan ga'uu keessatti leenjiin kun ga'ee guddaadha kan taphate. Kan biraan humna dandeettii raawwachiisummaa hooggansa keenyaa cimsuudha jechuudha. Hooggansi dandeettiin yoo cimee jijjiirama fiduuf hin rakkatu jedhan hirmaattonni leenjii marsaa lammaffaa Jimmaatti fudhachaa turan. Leenjii argatan hojiitti hiikuun biyyaa fi hawaasa isaanii tajaajiluuf qophaa'u simaniiru Abdii Rabbumaa. Leenjiin dandeettii hooggansaa cimsuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin kilaastara Jimmaatti kenname hubannoof jijjiirama akka biyyaatti jiruuf kan nu qopheessu jedhan leenjitoonni. Hooggansi dandeettiif ga'umsa qabu guutummaatti baasee fayyadamee yeroo murteessaa kana keessatti risoorsii naannoo isaa jiru mobilaayiz godhee hawaasa isaa guutummaa guutuutti karaa barbaadamuun akka fayyadu taasisuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Biyyi keenya sadarkaa hundatti humna guddaadha, qabeenya guddaadha kan isiin qabdu jechuudha. Qabeenya qabdu kana garuu baastee itti fayyadamuu keessatti gaheen hooggansaa isa olaanaadha waan ta'eef hooggansi asitti dandeettii raawwachiisummaa itti dabalatee leenji'aa ture kan dandeettii isaa immoo dhuunfaadhaan qabutti itti dabalatee wanna guddaa hojjechuudhaaf karoorfatee hooggansi bahate kan jiru jechuudha. Hooggansa cimaa haalota keessa dhaabbatee furmaata kennu akka taanuufis kan nu qopheessu jedhan. Haala kenniinsa tajaajilaa dandeettii raawwachiisummaa dandeettii tarsiimoo mootummaan qabatee jiruu fi haala naannoo keenyaatti haala biyyaa haala addunyaatiin sadarkaa ittiin raawwachuu qabnuu fi hubannoo nuti karoora qabame kana ittiin milkeessuudhaaf qabnu kan nu cimsudha. Hawaasa keenya keessatti miira tajaajiltummaa miila hawaasa giddu galeeffate sana goonfanne akkaataa hawaasa keenya tajaajiluu dandeenyuu fi dhugoomsuu ittiin dandeenyu kan karaa nutti agarsiisee fi kan illee hawaasa keenya tajaajillee Itoophiyaa badhaate yeroo gabaabaa keessatti akkaataa kamiin amansiisuu dandeenya yookiin immoo gara guddinaatti fiduu dandeenya isa jedhu sanallee kan bu'uureffate. Qindeessituun leenjii kilaastara Jimmaa Aadde Roozaa Biyyaa hooggansi jijjiiramaaf dandeettii yoo cime tarkaanfataa jedhan. Gaggeessummaa akkamii bahachuu qaba? Gaggeessummaa tajaajiltummaa irratti hundaa'e uummata kanatti dhiyeenya kan uummata kana tajaajilu ta'ee of qopheessuu akka dandeessisuu
qabuutiin karaa mootiveeshinii guddaatti kakka'umsa guddaa itti uume hidhannoo siyaasaa guddaa qaba hidhatee uummata kanatti deebi'a jedhamee eegama. Ministeerri Deetaan Jallisiif naannawaa gammoojjii obbo Abdurrahmaan Abdallaa hooggansa dandeettii raawwachiisummaa cimsuun tokkummaa ilaalchaa fi yaadaa akka qabaatuuf leenjii kennamee jedhan. Fuula duratti biyya kana sadarkaa amma jirurraa eessa geessu barbaanna. Hawaasa keenya jireenya amma jiru kanarraa garamitti fooyyessuun irra jiraata. Kan jedhu san namni hundinuu gaggeessaan hundinuu karaa wal fakkaatuun sirriitti hubachuutu irra jiraata jechuudha. Leenjiin akkanaa hidhannoo wal fakkaatu gaggeessaadhaaf karaa kennuu danda'u, humna isaa cimsuu danda'u, hubannoo isaa cimsuu danda'u, fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Baroottan darban wabii nyaataa mirkaneessuu fi oomisha alaa galuu kan biyya keessaan bakka buusuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan yeroo ammaa Oromiyaa keessatti lafti hektaarri miliyoona 11 fi 200,000 ol midhaan gosa garagaraan facaafamee kunuunsi barbaachisu godhamaafii jira. Ajandaa keenyaanis milkaa'ina hojii qonnaaf xiyyeeffannoo kennamarratti xiyyeeffachuun jireenya tarreessaa biiroo qonnaa Oromiyaatti daayireektara karoora obbo Mitikkuu Tafarii dubbiseera akka ta'anitti dhiyaata. Galatoomaa isiniin jenna. Wabii nyaataa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon kenname maal fakkaatu? Tolee, waggoota 5 darbirraa kaasee galmoota gurguddoo 4 irratti kan inni xiyyeeffatee hojjetu. Tokko wabii nyaataa mirkaneessuudha. Inni lammaffaan oomisha alaa galan bakka buusuu. Sadaffaan oomishoota alatti ergaman export crop warra ta'an guddisuu fi galmoota sadanan amma dubbadhe kana keessatti immoo carraa hojii bal'aa baadiyyaa keessatti uumuu qabateeti kan inni hojjechaa jiru. Achi keessaa tokko wabii nyaataa mirkaneessuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuu fi bara kana qonna gannaatiin lafa hektaaraa miliyoona 10.8 qotuudhaan oomisha kuntaala miliyoona 337 argachuudhaaf kan inni hojjetamaa jiru. Hanga ammaatti lafoota kanaan dura oomisha keessan turre dabalatee hojiitti galchuudhaan lafti hektaara miliyoonni 11.2 qotameeti kan jiru. Oomisha kana argachuudhaaf immoo facaasuu duwwaan ga'aa miti. Hojimaatota garaagaraa teeknooloojii garaagaraatti fayyadamuun barbaachisaa qofaatu hin taane dirqama. Kanaaf bara kana xaa'oo kan warshaa dabalatee akkasuma xaa'oo uumaatti fayyadamuudhaan oomishni karoorsine kun akka inni argamuuf hojjetamaa jira. Akkasumas illee hojimaatota fooyya'aa kan jennu kan akka paakeejii guutuu jennu kilaasteraan wal faana yeroo tokkotti sanyii wal fakkaataa kunuunsa wal fakkaataa gochuudhaan oomishni kun akka inni argamuuf hojjetamaa kan jiru. Dabalataanis kun biyyiin gahaa waan hin taaneef oomishoota faca'anii hojimaata barbaachisaa ta'anis facaafnee galteewwan garaagaraas kan fayyadamnu akkuma jirutti ta'ee eegumsa gochuun aramaa gochuun ilbiisota garaagaraa irraa bilisa akka ta'u hordofuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kun amma yeroo ammaa midhaanota faca'an kanarratti xiyyeeffannaan itti kennameeti kan hojjetamaa jiru jechuudha. Callaan hin argama jedhamee abdatamu. Kana milkeessuudhaaf immoo maaltu hojjetamaa jirame? Callaan baranan arganna jennee qonna gannaarraa jennu kuntaala miliyoona 337. Qonna gannaa kanaan hin arganne inneeti kan eegnu. Kanaaf immoo oomishoota baay'ee murteessoodha jedhaman irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamu inisheetiiviidhaan bocamanii. Isaan kun naannoo oomishoota 11 jira. Achi keessaa boqqolloon jira, mishingaan jira, qamadiin akkuma kana oomishoonni midhaan dibataa jennu kanneen kan zayitaas jennu kun bal'inaan keessatti argamu. Isaan kun oomisha amma jennu kana argachuudhaaf inisheetiiviidhaan bocamanii xiyyeeffannoo itti kennamee guyyaa guyyaadhaan hordofama. Erga faca'een booda oomishni kun sirnaan akka argamuuf eegumsi baay'ee murteessaa waan ta'eef eegumsi sirnaan otoo walirraa hin citin akka inni godhamuuf hojjetamaa jira. Kana duwwaas hin taane xaa'oon marsaadhaan dabalamu jira. Isaan kun illee muriin itti barbaachisu irratti eegamee akka inni dabalamuuf deeggarsaaf hordoffiin yeroo hundumaa kan godhamaa jirudha. Baay'ee galatoomaa. Mee jallisii bonaatiin immoo bu'aa fi muuxannoon argame akkamitti ibsamame? Waggoota 5 darban irraa kaanee gaafa laallu jallisiin duraan akka aadaatti akkuma beekamu hojjetama. Garuu bara 2012 irraa ka'ee akkaataa addaatiin midhaan alaa galchii bakka buusuudhaaf qamadii irratti karaa xiyyeeffatameen hojjetamaa jira. Isa kanarraa waggaadhaan yoo laallu dachaa gurguddaadhaan oomisha qamadii irratti
jallisiidhaan oomishamaa jiru barnoota guddaa ta'ee jira jechuudha. Inni kun jijjiiramni inni fide lafti duraan yeroo tokko keessa yoo baay'ate yeroo lama qotamu yeroo sadii akkas kan ta'uun oomishamaa jira. Inni kun immoo oomishni keenya dachaa akka inni dabalu ta'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne bara darbe kan bara 2016 gaafa laallu qamadiin bonaan qonnu kan parsentii 56 qamadii bonaan kan argamnedha jechuudha. Baay'ee gara kan gannaan qonnu irra caala qamadii bonaatu caalmaa argisiisaa kan jedhu ta'uusaa arginee jirra. Kun immoo jijjiirama guddaadha. Inni kan biraan itti fayyadamni bishaanii mataan kansaa yeroo ammaatti baay'ee guddatee jira jechuudha. Kan biraan marsaa tokko qofaadhaan hojjennu kana itti fayyadama bishaaniitiin marsaa 2 hanga 3 fayyadamuun jijjiirama guddaa kan fidee jiru ta'uusaati. Aadaan hojii jijjiiramee jira jechuudha naannoo kana. Aadaan hojii jijjiirameera yeroo jennu yeroo bonaa akka boqonnaatti ilaalamaa kan ture ammoo yeroo ammaa yeroo hojii ta'etti kan hojjetamaa jiru. Qonnaan bulaa birattis hawaasni hojii qonnaa irratti bobba'u abbootii qabeenyaa dabalatee yeroo bonaa yeroo boqonnaa hin taane yeroo itti bal'inaan hojiin qonnaa hojjetamu ta'etti kan inni ilaalamaa jiru. Itoophiyaan qabeenya bishaanii qabduutti sirnaan fayyadamtee hojii qonnaa irratti hirmaachuu irratti amma sinaaf kan jedhamu kun sadarkaa maalirra jira akkamitti ibsitu? Biyyi keenya rakkoo naannoo Oromiyaas dabalee iddoo biraa jiru itti fayyadama bishaaniiti. Qabeenya bishaanii qorannoon tokko akka argisiisutti qabeenyaan bishaanii guddaa qabdi biyyi kun. Qabeenya bishaanii qabdu kana kan amma qamadii irratti eegalle kanaan olitti hojjechuu kan nu dandeessisu akkuma biyyaatti qabeenya bishaanii kana itti fayyadamne oomisha qamadii qofaatu hin taane oomisha hundumaa irratti sirnaan fayyadamnee oomisha gahaa argachuu dandeenya. Kana yeroo jennu rakkoon yeroo hedduu biyyi kun ittiin beekamtuuf amma ammatti hojii qamadii hojjennuun hir'achaa fi ilaalchi addunyaan nuuf qabu jijjiiramaa dhufe akkuma jirutti ta'e ammayyuu uummanni hedduun biyya kana keessa jiru parsentiin xiqqaatu malee wabii nyaataa isaa kan hin mirkanoofne hedduutu jira. Kan ammoo gargaarsaan hundumaa yoo eegne qabeenyatu qabnu gargaarsa garaagaraa eeguudhaan biyya kana hiyyummaa keessaa baasuun hin danda'amu. Kanaaf akka salphinaatti ilaalamuu irra jira. Kanaaf qabeenya keenyatti fayyadamne biyyi kun wabii nyaataa ofii ishee mirkaneessuu irra darbite. Oomisha indaastirii ta'u biyya keessatti oomishuudhaan dhiisaa erguu qofaatu hin taane biyya keessatti galtee dabaluudhaan gara biyya alaatti illee ispoortii gochuu akka dandeessu shakkiin qabachuudha qabeenya qabnaan. Hojii qamadii kana yeroo laallu bara jalqabaa hektaara 100 lakkaa'amuudha kan irra ture. 100 lakkaa'amu wattaan miliyoonaan barana yoo fudhanne amma bara kana dachaadhaan naannoo miliyoona 4 akka Oromiyaatti qabamee kan jiru naannoo hektaara miliyoona 4 qonneetu oomisha kuntaala miliyoona 163 arganne ta'ee qabannee hojjechaa kan jiru. Muuxannoo darbeerraa gaafa laallu. Hojii qonnaa gannaa kanaanis callaa guddaa argamsiisuuf hojjetamaa jira jedhama. Kana milkeessuuf maaltu godhamuu qaba? Maaltu hojjetamaa jira? Tokko kan yeroo ammaa irratti xiyyeeffatamuun irra jiru qaamoleen hojii qonnaa irratti bobba'an hundumtuu hojiin qonna gannaa keenya midhaan inni facaasne akkaataadhuma yeroo bilchinni isaanii ga'uun kan bilchaatanii amma sassaabbii irra ga'an jiru. Isaan sassaabbii irra ga'an kun qulqullina isaa eeganii sassaabuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullina isaa eeganii sassaabuudhaaf immoo yeroo ammaa itti fayyadamni makaanayizeeshinii keenya dabalaa dhufee jira. Kombaayineraan sassaabuun ooftuun midhaanii garaagaraa hin jira. Kan akka qisaasamni oomishaan dhufnee fi teeknooloojiiwwan qonnaa midhaan dha'uudhaaf nu gargaaran sanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullinaan oomishnee kan itti dadhabne kana qulqullinaan oomishnee waan barbaachisuuf nyaataafis haa ta'u gabaadhaafis haa ta'u biyya alaatti erguudhaafis qulqullinaan sassaabuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti fayyadama teeknooloojii makaanayizeeshinii qonnaa kana kan akka kombaayineraa dhooftuu kan jennu kana qofaan mootuu hin taane haalli roobaa mataan kansaa qulqullina oomishaa irratti rakkoo fiduu danda'a. Kanaaf ergaawwanii karaa dhaabbata meetirooloojii darbuun hordofame yeroo ammaa keessumaa amma bokkaan yeroo isaa hin eegganne rooba jedhamee waan eegamuuf karaa ollaadhaan gurmaa jiruun karaa wal gurmeessee hawaasni keenya karaa gurmiisaatiin oomisha ga'ee jiru dafee sassaabee utuun bokkaadhaan qulqullinaan sassaabuun barbaachisaa waan ta'eef hawaasni hojii qonnaa irratti bobba'u hundumtuu karaa wal dhaga'uun oomisha maasiirra jiru utuun jalaan miidhe roobaan hin miidhamin maasiirras ture utuun ijisaa darca'ee hin manca'e sirriitti irratti xiyyeeffatee waliin sassaabuu qaba kan jedhuun argaa qaba. Yaada nulaattanii tolfadha. Sigiigni lafaa sababa jijjiirama qilleensaa fi itti fayyadama lafaa sirrii hin taaneen uumamaa jedhan hayyoonni jiyooloojii. Kirkirri lafaa waan dur turee fi boris jiraachuu malu taatee haaraa mitis jedhaniiru. Okaashaa Adam dabalata qaba.
Sigignii fi kirkirri lafaa taateewwan uumamaatiin taateewwan kunneen yoo hammaatan balaan isaanis ulfaataadha. Balaawwan gama kanaan uumaman biyyoota addunyaa hedduu keessatti gaagama lubbuu hawaasummaa fi diinagdee yoo ta'an mul'ata. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti ogeessi jiyooloojii Tolaa Garoo fi barsiisaa fi qorataan jiyooloojii Dr. Asfaw Herbeelloo ka'umsi kirkira lafaa humna dhakaa yeroo dheeraadhaaf lafa jalatti baqeen kan uumamu jedhan. Yoomii fi akkamitti uumama waan jedhu adda baasanii beekuun rakkisaa ta'us iddoowwan itti muddachuu malu qorannoon adda baasanii beekuun ni danda'ama jedhu hayyoonni kunneen. Fakkeenyaaf ragaa qorannoon adda baheen Itoophiyaatti naannaa sulula Qiinxamaatti carraan mudachuu isaa olaanaa ta'uu himu. Naannoo Affaarii qabatee Mataharaa as Adaamaa jennee Hawaasaa Arbaa Minci jennee haga Keeniyaa Moozaambikitti deemnu naannoon kun sulula Qiinxamaa keessa jira. Kirkira lafaatiif kan saaxilamedha jechuudha. Sulula Qiinxamaa jennu maalinni sulli Qiinxamaa yoo lafti yookaan laandimaasiin tokko daayirekshinii garaagaraatti ka deemu jechuudha. So paartiin Itoophiyaa tokko gara bahaatti paartiin tokko immoo kara lixaatti deemaa jira. So plate tectonics inni jennu afaan Ingiliffaatiin naannoon sila kaasee sulula Qiinxamaa Afrikaa kana keessa ni jira jechuudha. So plate tectonics kana wal qabatee ደግሞ kirkirri lafaa ni jira jechuudha. Kirkirri lafaa ni uumama. ዓለም አቀፍ ደረጃ ብናይ እንደዚህ እንደ ልክ እኛ እንዳለንበት akka sadarkaa addunyaatti yoo fudhanne haalli taa'umsa lafaa isaanii ol ka'aa fi kirkirritti baay'atu biyyoonni akka Jaappaan, Indooneeziyaa, Kaalifoorniyaa, Chiilii fi Peeruutti kirkirri lafaa hangisaa garaagarummaa qabu ni uumama. Sulula Qiinxamaa nuti keessa jirru Affaar irraa eegalee Adaamaa, Walaayittaa Sooddoo, Arba Minci hanga Keeniyaa fi Taanzaaniyaatti kirkirri lafaa uumamu biyyoota kanneen biroo waliin yoo madaalamu hangisaa gadi bu'aadha. የመሬት መንቀጥቀጥ በተነጻጻሪነት ዝቅተኛ ነው ማለት ነው ከነዚህ አካባቢዎች ጋር ሲነጻጸር። ያዶኒ kirkira lafaa akka waan taatee haaraa ta'ee fi dhiyeenya kana mudatanitti ka'anis dogoggoraa jedhan. Kirkirri lafaa erga ardiin uumamtee kaasee waan uumamaa ture garuu ammoo meeshaa dhangalmaa hin turre kanatu akka waan haaraatti ilaalamu godhee jedhan. Yaada hayyoota kanarraa hubanneetti Itoophiyaa keessatti bara 1967 irraa eegalee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mudataa ture. Kana dura naannoo Hawaasaa irratti kirkirri lafaa uumame ture historically soo fudhanne immoo seenaadhaan naannoo Affaar keessa iddoo garaagaraatti kirkirri lafaa uumameeti jira. So uummanni keenya tasgabbaa'ee bifa kanaan waa'ee kirkira lafaa fi waa'ee siiga lafaatiin wal qabate karaa kanaan otoo hubatee bareeda jechuudha. ለምሳሌ በ1967 ዓመተ ምህረት አፋር ውስጥ ሰርዶ የሚባል አካባቢ እንደዚሁ 6 bara 1967tti naannoo Affaar keessatti bakka Saardoo jedhamutti kirkirri lafaa reektir iskeelii 6.5 mudate manneen muraasa irratti miidhaa geessiseera. Bara 1970ttis naannoo Asallaa Muneessaatti mudateera. Bara 2010ttis Hosaanaatti, Bulee Horaattis akkasumas waggaa 19 dura Maqaleettis mudateera. Kanaaf kirkirri lafaa durumaan kan ture ammas kan mudatuu fi fuulduras kan uumamuu malu adeemsa taatee uumamaati. Siigni lafaa immoo amalaanis ta'e ka'umsa isaatiin adda ta'uu kan himan ogeessi jiyooloojii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Tolaa Garoo siigni lafaa caalmatti bu'aarka namaatiin keessumaa jijjiirama qilleensaa fi lafa kan malletti itti dhimma bahuudhaan taatee mudatudha jedhan. Wantoota siiga lafaa fiduudhaaf yookaan kakaasan inni guddaan rooba. So climate change yookaan jijjiirama qilleensaa faana wal qabate roobni baay'ataa jira. Roobni baay'atuun immoo siiga lafaa isaatii jira jechuudha iddoo garaagaraatti. So Itoophiyaa keessattis haaluma kanaatiin hubachuu dandeenya. Inni lammaffaa siiga lafaa wantoonni itti fayyadamiinsa lafaati. Iddoo garaagaraatti lafa daandiidhaaf jecha neecharii yookaan uumama distarbi yookaan qoffaraatti jirra. Iddoo qonnaatiif jecha neecharii distarbi gochaa jirra. Anthropogenic factor wantoonni jennuun ni jiru. Ilmi namaa saboota garaagaraatiin neecharii distarbi yoo godhu distarbaansiin kun immoo siiga lafaatiif gahee guddaa qaba jechuudha. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana. Nagaa jechuun utubaa biyyaati. Yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira. Ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira. Ilma
ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira. Yoo nageenni hin jiraatin hin jiru, hin horadhaan hin jiru, hin qotadhaan hin jiru, hin bocadhaan hin jiru, ilma barsiifadhaan hin jiru. Nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru, misoomni hin jiru. Nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan. Nagaha namaa hayyuu jirutu eega, wayyuu jirutu eega, abbaa amantiitu eega, abbaa gadaatu eega, abbaa bokkuutu eega, qeerrotu eega, qeerrittitu eega, haadha siinqeetu eega. Akkanatti eegama nageenni kalee.